Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan ani baay'ee guggutiidhaan eeggataa ture. Sumayyaan amma kan qoyqoysame waa'ee Sumayyaa nama fiddee dhufte kuni waan ani guggutiidhaan eeggataa ture jechuudha. Maaliifin cinni kuni maal ta'a? Maalirra ga'a? Maaltu uumama? Maaltu ta'uuf deema? Sumayyaanoo akkamitti callisti? Ineeyyamte moo jaalatteetuma moo akkamitti kan jedhu keessa kan kootitti baay'ee takka gaaffii natti ta'ee ture jechuudha. Baay'ee takka gaaffii natti ta'ee ture. Garuu amma yeroo ilaallu dubbiin lakkaa dudduubni isii waa qabdi. Dudduubni isii waa qabdi. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii akkam jirtuuf jiruuf jireenya akkam ana bira wanti hundinuu gaariidha galata isaa. Egaa akkuma argitanii mana Iyyaasuutti illee akkasuma Sumayyaan illee maal qabattee akka dhufte argitanii jirtu jechuudha. Hiriyyaan Sumayyaa akka meemoorii sargiidhaaf yookiin immoo cidhaaf viidiyoo waraabuudhaaf qophaa'ee jalaa fudhatteedha jechuudha. Akkasuma fudhachuurraan kan darbee nin nyaadhee nin caccabsee nyaadhee jettee naawu. Caccabsee nyaadhee yaa hiriyyaa akkanaa qabaachuun jechuudha. Hiriyyaa akkanaa qabaachuun otoo takka takkaatii barii illeeyyaatti nama gatti. Ilaa hiriyyaan kun isiin achi jiraatte isiin kun asii laal diraamaa ajaa'ibaa isaan irratti hojjette jechuudha. Diraamaa ajaa'ibaa. Ana kan nagarramee na dhiisuu didee kana miti. Kan nagarramee na dhiisuu didee yemmuu isee makiinaan dhaabatee jirtu yemmuu makiinaan dhaabatee jirtu wabiin koo akkasitti dhaabata. Miskiina kiyya. Harka isaa maratee akkasitti. Ani yemmuu natti fakkaatu akkuma Sumayyaan jetteeyyuu wabiin gammaduun isaan oolu. In gammade natti fakkaata. Gammaduun isaan oolu. Akkuma isiin jetteeyyuu jechuudha. Garuu immoo garuu gaafa makiinaan fiigdu fiigi makiina ispoortii hojjetaa jirtu akkam ajaa'ibumatu jira ajaa'iba kolfama cuk hojii keessan moo ሴዶ ማልዋት እሺ ሰረቅ ምን ችግር አለ? ሌላ ሚሞር ይገዛል፣ ሌላ ሚሞር ይገዛል። እንቢተን ከንበራ ብሪ ነው እንጅራ ማራቆች ለነገሩ ብሪ ሱመያን ዱራኑ አካውንቲ ኬሳ ካን የመን እንጅሩ ሂንጅሩ ኦሬዲ ካን ኢትዮጵያ ጅሩ አኪድ ያኔ ሆጀታ ጅራ ሆጂ ባየ ሆጀታ ጅራ እንዳን ቆርሲሳ ጅራ አከስሞ ወርሻ ፋብሪካ ቡልኬቲ Waamee hojjetaa jira barri namtichi bar sooricha akkuma jedhanitu sooricha jechuudha. Wanti inni hojiin inni hojjetaa hin jirre hin jiru. YouTube irraa hojjetaa jira. Kanaaf bakka hojii baay'ee hojjetaa jira jechuudha. Yaani otoo jaallatamuu baatee na ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf. Otoo jaallatamuu baatee na ajaa'iba mucichi intalli dhugaa qabdii jaallatteeyyuu soorummaa kana irratti. Jechuun soorummaan kun nama bakka kanatti itti namanu jechuudha. Soorummaa kanatti namanu maaliifiini qabeenyi tuni hin dhufti siin baddeessi. Garuu jaalalli soorummaadhaan alatti sii dhufte bareedduudha. Jaalalli soorummaadhaan alatti osuma ati homaa hin qabne sii dhufte bareedduudha. Sababni isii maaliif sitti fakkaata? Gaafa qabeenyi tuni dhumte yookiin gaafa soorummaan tuni wanta tarkaa qabdu tuni maallaqas ta'e waan barbaadeyyuu ta'e jechuudha. Gaafa siin dhumte jaalalti teessuun ni qannasti. Garuu immoo oduma homaa hin qabne zeeroo dhumarratti homaa osoo hin qabaatiin jaalala qofaaf walitti dhufta yoo taate jaalalti teessuun gaafa maallaqa argattus gaafa dhabdus dabalaatuma deemti qannasaan deemtu jechuudha. Jaalalti maallaqaan dhufte faayidaan qabdu. Minum xiqmeella. Xiqmii hin qabu jechuudha. Innaa soo ana akka kan kootitti jaalalti maallaqaan ala yoo taate bareedduudha.
jaalalti maallaqaa wal jaalatanii biyyoo qaxalee yaadaatu biyyoo haa taatu jechuudha. Biyyoo haa taatu. Ani silumayyuu jaalala maallaqaan nama hin jaalladhu waan si dhibu keessaa yani jaalala yoo nama bakka nama sana keessa kooti yoo hin jaalladhe malee jechuudha. Keessa kooti akkasuma nama sana ilaa fi laamee nama sana ilaalte namni sun bakka jira miti nama sana bara akkanumatti ilaaltee nama takka kan jaallatutu jira. Alaalumarraa ilaaltee kan jaallatutu jira. Haala fi laamee lamaa immoo nama sanaa itti sittee ilaaf laamee isaa akkasuma jireenya isaa akkasuma bakka sammuu nama sanaa waa baay'eedhaan nama kana madaaltee jaallachuu dandeessa jechuudha. So maallaqaan nama jaallata taanaan immoo gaafa maallaqni sun dhumte hin jibbi taa'uu kan hin beekamtu. Jaalalti maallaqaan dhufte bu'aan qabdu waan taateef jechuudha. So bakka kanatti warri maallaqaan nama jaallachuuf deemtanii jaalala maallaqaan nama hin jaallatina. Jaalala onnee nama jaalladhaa malee jaalala onnee nama jaalladhaa. Bakka kanatti amma ala darbee ayyuu maal jechaa turte wabiidhanii ani maallaqa isaatiifin isa jaalladhe maallaqa isaa gaafan isatti dhiyaadhee maallaqa isaa irraa fudhadhee jedhee isa gatee deema. Isiimti kunumtuu barumsa namaaf taati jechuudha. Wanti kunuu barumsa namaaf taati. Amma namni tokko gaafa waan tokko dubbatu akka dubbii nama takkaatirraa barnoota guddaa argannu quba qabaadha. Namoonni baay'een keenya jecha namni takka jedhe jechuudha. Xiqqisuushii jecha namni xiqqisuushii namni jedhe takka qabannee raawwannetti koomentii barreessuudhaaf fiinne jechuudha. Koomentii barreessuudhaaf fiiguu osoo hin taane namni sun maal jedhaa jira gurratti dhaggeeffadhu. Yoo dhaggeeffattuu dandeesse ta'a jechuudha. Malee akkuma nama suusii koomentii barreessuu qabu osoo waan namni sun maal akka inni jedhe hanga dhumaatitti dhumni isaa dhumni viidiyoo kanaa maalidha? Jalqabnii fi dhumni isaa wal fakkaataadha moo dhumni isaa waan biraati jalqabni isaa waan biraati? Si galte gaafa jalqabdee hanga dhumaatitti ilaalte wantoonni jalqabarraa ati ittiin jalqabde sunii fi dhumni isaa yoo wal fakkaataa ta'e gaafa sana koomentii waan barreessuu qabdu sana itti barreessitaafi. Yoo kaanoyyuu hanga dhumaatitti dandeessee teessee dhaggeeffachuu dadhabde koomentii jecha gadhee koomentii jedhamuu hin qabne koomentii barreeffamuu hin qabne nama jalatti hin barreessina. Ani isiniin jaalladha isiniin kabaja. Ani waan barbaadan yoo jettan iyyuu ana fakkaatee natti mul'atu jechuudha. Tokkoffaa namni kamiyyuu ana koomentii arrabaa na jalatti barreessuu hin dandeettan. Namni kamiyyuu jechuudha. Kamiyyuu na jalatti barreessuu hin dandeettan. Isiniin barreessitu garuu koomentiin keessan maakiroo sekondii keessatti osoo akkana as dhufee as natti hin bahin osoo isin barreessitanii jeessin jedheen achumatti ciqqi jedhee daaraa bukunee ta'a jechuudha. Osoo akkana ana biratti hin dhufin osoo ijji koo isan argin daaraa bukunee ta'a. Kanaafiyyuu ofii keessanii dadhabdu malee ana omaayyuu natti fakkaatu. Gin jaalala osoo waliif qabaanne namni kun sababa maaliif nama kana jaalachuu danda'e? Jaalalli namni kun nama kana jaallataa jiru dhugaadhumaa fi gara fuulduraatti waliin jireenya fi namni sunis jaallatee jira. Nama sanaa walii galanii jiru, wal fudhatanii jiru, wal simatanii jiru. Jaalalli tuni Sumayyaan qofa haasa'aa jirti. Jaalalli tuni jechuudha sumee xiqqoo ta'e jaalalli tuni namni tokko qofa bichaan jaallateedhaaf wal fudhatuu hin danda'u. Dirqama jaalalli lamaan isaaniitiyyuu walitti dhufuu qaba, walitti dhufeenya qabaachuu qaba, firummaa qabaachuu qaba, walitti firoomuu qaba, wal qabatuu qaba. Yoo ani fakkeenyaaf ani wabii jaalladheetiin hin jira. Jaalalli ani wabii jaalladhe kuni keessa isaa xiqqaattullee jechuudha xiqqishuullee taatu keessa isaa hin jirtu yoo taate bu'aa hin qabdu. Bu'aa hin qabdu jechuudha. Kan koo onneen akkasumaan warri giddee wal madeessaa oolti malee anatu gubataa oola malee keessa isaa kan jiru waan biraati waan ta'eefi ana keessa kan jiru waan biraati waan ta'eefi jaalalti teenya sun lamaan wal dhuftee waliin hammanne waan taateef omaa bu'aa nuuf hin qabdu jechuudha. So gara ittiin nama sana itti siqxee namni sun keessa kee seenu yookiin immoo nama sana keessa namaa seentu keessa nama sanaa seentu jaalala keessa nama sanatti argisiistu nama sanaaf ibsitu barbaadachuu qabda waan ta'eef koomentiin isin barreessitan immoo yoo
haalan ala waan jedhamuu hin qabne waan ta'amuu